السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متقشتي أكم جرتو نجا فيا كيسني اتعان سوداني أرانتنا تقو ملتو ترو أو تكاهو ملتو لكم سمبرا الرات قو واجتشون بربادا ورني جل كبرتي حدو يتوك أبدن أكسمت اللي جشودا ورني نياتا رتي يرو نياتا نياني اسنقوتي يعني لب مرت سن الفاتي لب الرسن تاو أكسم اللي جشودا لكوبي متا أكسمت اللي نيات اللي اسنجب بسيسو أكسم لبي هفورة سنكتو أكسمت اللي جناغا مرقاتين هدو منان اسن أكو هرم جل جشودا أكسمت اللي جشودا وروني እና warroonni dhukkubbii akkanaa ofirratti beeytan jechuudha. Yeroodhaan wal'aansa godhachuun barbaachisaadha. Hunda caalaa qulqullina tiruu fi eeggachuun hedduu barbaachisaadha. Qulqullina tiruu kan keetii eeggate jechuun fayyaa kan kee guutuu akka waan eeggatteetitti yoo qulqullinni tiruu kun hin jiraatin immoo dhukkuboonni garaagaraa nama mudachuu waan danda'aniif hawaasa qaalii fi gaarii yeroo kamittuu fayyaa keessan eeggachuun hedduu barbaachisaadha. Yeroo mallattoo akkanaaf irratti argitan gara wal'aansaa akka imaltan isiniin jedha. Akkasumatti illee jechuudha kalariin ija keessanii akkasuma fincaan keessan jijjiiramu, kalariin ija keessanii jijjiiramu, hatta kalariin gogaa keessanii illee jijjiiramu. Kana jechuun heddummaatee jabaatee deemuudha jechuudha. Kanaafuu otoo sadarkaa kana hunda hin gahin gaafuma laphee keessan irra mushaakila wahii argitan yaalamuun barbaachisaa. Osoo tiruun keessan hin tuqamin, osoo inni sadarkaa biraatti hin deemin jechuudha. Daftanii yaalamuun daftanii wal'aanamuun hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu jechuudha hawaasa qaalii fi gaarii waan akkanaa kan ofirratti hin dhiisinaa. Keessattuu ijoolleen biyya namaa keessa jirtan, mana namaa keessa jirtan ofirraa beekuu dhabuu dandeessanii. Yeroo wanni kun isinitti mul'atu immoo yeroo dhumaa wal'aansa argachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada.